السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم مرتبطات في دعوة بيجي كمال في أكسم ما ملتوتا channel YouTube كيا نجيني توتا كبجا في جلالا بكم جرتتي جرتنتي سناك كابدو سنين جرا هرز فيديو بريد توتا كسنيف قبل في جرا أبي أكان نمتي تول توتا كان سنجرسيس سندورا جرو ور بيجي تيا لايكين جوني فيسبوك يسن رسيناتي كمال أبي جدا هلا كان بريسا سنبودا لايك بكجي توتنا ألتك جوكاسا فولونج بكجي توتنا irratti erga cuqaasan booda si faristi ka jedhu rakkaadha. Viidiyoolee barnoota bareeda qaban as jala argachuu ni dandeessu haala kanaan. Akkasuma warri chaanaalii YouTube kiyyaaf maamila hin taane YouTube keessan irra seenaa Kamaal Appii jedhaa barreessa sana booda isa kanaatu isin dhufa bakka subscribe jettu tana al takka cuqaasaati. Subscribe godha mallattoo aramiitu godhaan akka yoo viidiyoo takka gadhiise battalatti isin bira dhufu godha san booda viidiyoos bakka jettu tana tuqaa. Viidiyoolee hedduu as jala argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan irraa fayyadamaa isin jedha. Gara barnootichaatti yoo dabarre barnootichaadha aappiidha. Aappiin kun Play Store keenya irraa arganna. Jalqaba Play Store keenya irra seena. Iddoo sarchii irratti AI Launcher jennee barreessina. Haala kanaan irratti cuqaasna. Bilbila keenya irratti gadi buufanna jechuudha. Kana booda egaa faayidaan aappii kanaa inni tokko yeroo keenya nuuf qusata. Sirriitti yeroo keenya nuuf qusata. Inni biraa immoo ija keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif ifaan bilbila keenya yeroo baay'ee ija keenya miidha. Kun garuu akka ija keenya miiniif nu fayyada. Inni sadaffaan baatirii keenyas nuuf qusata. Baakgiraawundiin isaa gurraacha waan ta'eef hedduu nu qusata jechuudha. Mee aappii kana haa ilaallu seennee irratti cuqaasna. Erga irratti cuqaasnee haala kanaan nu dhufa. Allow kan jedhu kana cuqaasna hanga dhumaatti. Oggoo nuti cuqaasinee dhuffinnee haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Oggoo inni haala kanaan nuuf dhufe ammas bakka kana al takka cuqaasna. Ammas kanaatu nu dhufa ni cuqaasna. Ammas kanaatu nu dhufa inuma cuqaasna. Kana booda akkanatti nu dhufaa jedhu akkuma argitan appilikeeshinoonni kunoo asirratti nuuf dhufanii jiran. Akkasuma maqaalee namaa asirratti nuuf dhufanii jiran. Akkasuma mijeejjiidhaan garagaraa asitti nuuf dhufa. Wantoota hedduutu nu dhufaa jechuudha bakka kanatti. Haala kanaan ogguu inni nu dhufe. Aappii tokko yoo barbaanne mee san dura garuu siitingii bakka jedhu irra dhaqna asirra jechuudha. Irratti cuqaasna. Kana booda aappii siitingii bakka jettu tana cuqaasna ammas. Gara gadiitti buuna. App menu on the right side bakka jettu tana irratti right goona. Gara duubaatti deebina. Haala kanaan ogguu deebine mirgarraa gara bitaatti akkana harkisna quba keenyaan. Haala kanaan nu dhufa. Appilikeeshina barbaanne kamuu as keessa arganna kan bilbila keenya irratti jiru jechuudha. Tartiiba qubeetiin nuuf kaa'ee jira kunoo haala kanaan asirratti cuqaasanii itti fayyadamuu dandeessan. Gara biraatiin aappii tokko argachuudhaaf kan fakkeenyaaf asirratti isinii bahee hin jirre argachuudhaaf gadi dhuftanii mallattoo sarchii tana cuqaastu. Ishee tana. Erga cuqaastanii aappii barbaaddan san asirratti barreessitu. Qubee takka lama yogguu isin barreessitan waggoosuma isin dhufa. Fakkeenyaaf Feesbuukni naa dhufee jira. Irratti cuqaasuudhaan seenuu dandeessan. Baay'ee namatti tola. Waaw! Ammas maqoota namaa yoo barbaaddan haala kanaan asittis ni argattu. Sana booda ammas akka aappii sanitti barbaaddanii argachuu yoo feetan iddooma sarchii kanarra ni dhuftu. Sana booda maqaa barbaaddan san itti barreessitu kan galmee bilbila keessan irra qabna. Fakkeenyaaf ani akkanaan barreesse naa dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaan naaf dhufa maqaan anas keessaa qabu jechuudha. Kanaaf egaa haala kanaan itti fayyadamtu. Inni biraa meeseejiin tokko yoo isinii dhufe haala salphaadhaan asitti isinii dhufa jechuudha kun akkuma argitan kanatti. Waaw! Hedduu namatti toludha. Baay'ee namatti tola. Ammas gaa daayirektii nama tokkoof yoo bilbiluu barbaaddan as dhuftanii bakka daayil jedhu kanarra daayilar bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. San booda lakkoofsa barbaaddan itti barreessitu. Sana booda kunoo okey tayyattu sana tuqxanii haala salphaadhaan namaaf bilbiluu dandeessu. Waaw! Baay'ee namatti tola. Kanaaf egaa waa hedduu haala kanaan irraa argattan akkuma argitan ifaan isaa ija keenya hin miidhu. Ammas baakgiraawundiin isaa gurraacha waan ta'eef dhagaa keenya hedduu nu qusata. Ammas yeroo keenya akka ajaa'ibaatti nu qusata. Fuuluma kana tokkicharraa waan hunda arganna. Appilikeeshinii maqaa namootaa fi wantoota hedduu haaluma kanaan fuuluma takka irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa waaw baay'ee takka namatti hin tolu. Ana hedduu natti tole garuu. Kanaaf egaa yoo isinitti tole viidiyoo tana hiriyoota keessaniif share godhaa haa irraa fayyadamanii. Wanti isinirraa eegamu tanuma qofa. Viidiyoo tana laayik, sheer akkasuma koomentii godhaa yaadni keessan anaaf jajjabina. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim peejiin too Kamaal Appiidha. Haga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa hannaaf tura.